Kana beeytu jeelii faarmii akkasuma pirootiinii laafiinsaa fi ciccitiinsa buqqa'iinsa rifeensa keenya kana qofa osoo hin tahin maadiyaatii fi laafiinsa iskraappii qaama keenya. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama arga fuunee Oromoo koo guutu amantiif kutaan osoo waliin qoodin jirra jirtu isiniin jedha. Hundi keessanuyyuu baga jiraattan akkuma baratame jechuudha. Har'a kan qabadhee dhufe iskraappii qaama keenyaa akkasuma ammoo dibata maadiyaatii yeroo gabaabatti nurraa balleessu namoonni hedduun osoo hin beekin kan hin fayyadamnellee hedduutu jiranii kan itti fayyadamuu hin feenellee amantii dhabuuf yookiin ammoo narraa hin balleessanii dhibbarraa dhibba waan of amansiisaniif kan hin fayyadamne jira. Haa ta'u malee garuu rifeensa keenyaafis tahee qaamaaf har'a bakka tokko qabadhee isinii dhufee jira. Kanasitti argitan talba. Talbaa biyya keenya maankaa sadii fi nuugiidha. Namoonni nuugii biyya keenya keessa jiraatanii hin beekne tokkollee hin jiru jechuudha. Nuugii kana maankaa sadii akkasuma talbaa maankaa sadii waliin qopheeffannee harcee haayisaa kana jechuun harcee haayisaa namoonni hin beekne hin jiru. Biyya ambaallee Afrikaan kan qophaa'e yookiin ammoo tuyyuu akka kakka'amee cafallaqameetitti kan qophaa'u jechuun qodaalee adda addaa fi meeshaa adda addaatiin dhiyaachuu ni mala. Isin yoo barbaadanii jettan daakuu ni dandeettanii jechuun tumus ni dandeettan waan mana keessan keessatti argattaniin jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akkuma sitti argitan kanatti kunis kan Afrikaan qophaa'e harcee haayisaa maankaa sadii fudhanna jechuudha. Harcee haayisaa maankaa sadii erga fudhannee jennee akkuma baratame jechuun mana keenya keessatti walitti danfifnee jalaa jeelii baafnee kan fayyadamnudha jechuudha. Itti aansuun buna namoonni hedduun kan barbaadan kan argattan fayyadamuu ni dandeettanii garuu osoo fayyadamtanii hedduu bareeda. Wantoonni kunniin kana qofa osoo hin tahin wantoota biraallee jechuudha. Asirratti kan ani isin ibsuu barbaadu fi isin himuu barbaadu namoonni hedduun jechuu kan jibbanii fi yookiin ammoo waan achi laaqan as laaqan guyyaa lama sadi keessatti kan bu'aa isaallee eegan hedduudha. Akkasii miti obsaan haa fayyadamnu isiniin jedha. Akkuma sitti argitanitti meeshaalee qulqullina qabu waan akka makarajiyaa ta'uu waan akka distii haa ta'uu kana jechuun meeshaa haaraya suuqaa bitaa osoo hin tahin kan mana keessanii qabdan sirritti dhiitanii foolii nyaataa yookiin ammootu urgoituu adda addaa keessaa balleessitanii achi booda bishaan burcuqqoo tokko itti naqxanii waliin geettanii ibiddarra keettan jechuudha. Asirratti kan isin himuu danda'u yoo barbaadan talbaa fi nuugii xiqqoo qashqash godhuu ni dandeettan. Kana jechuun kiyya xiqqoo isii ammoo tuyyuu akka nama daakuu godhuu dandeettanii achi booda daqiiqaa 5 qofa ibiddarra keenya yoo inni ol danfee jedhe osoo sirritti inni danfee waliin fudhatiin yoo inni ol hoomachaa'ee ol danfuuf ta'u ol gargaluuf ta'u osoo inni hin gargaliin irraa fuunaa jechuudha. Ergaa ibidda jala dhaamsinee irraa fuunee jennee ammootu kan godhuu qabnu yoo inni xiqqoolas jedhe dhimbiibbaa keenya yookiin gingilchaalee keenya adda addaa fidannee dhimbiibanna yookiin gingilfanna jechuudha. Kanaaf namoonni barbaadan yeroo hedduu barsiisee jira. Shaashii fayyadamuu dandeettanii, carqii fayyadamuu dandeettanii kana qofa osoo hin tahin yoo barbaadanii jettanii gingilchaa yeroo ammaaf jechuun gabaa irraa bitamu karaalee adda addaa meeshaalee adda addaa kan qophaa'u hedduutu jira. Isaanis dhimbiibuu ni dandeettan garuu wantoonni akka talbaa, nuugii, shumfaa fi wantoonni akkanaa sunni saliiqaa yookiin simsimii carqii nu barbaachisa yookiin shaashii. Sababbiin isaa jechuun jeeliidha, furdaadha, baay'ee furdaa waan ta'eef cuunfinee yookiin ammootu walitti qabnee harkaan dhiibuu waan nu barbaachisuuf yookiin ammoo dirqama nutti ta'eef jecha. Kanaaf shaashiin barbaachisaadha hin bahuu jechuu yookaan ammoo meeshaalee gabaa bitamu kan isin jalaa kutuu fi isin maan kan gadhiiba jettan addaan kan baasu. Kanaaf carqii fayyadamaa. Abbaan barbaadanuu shaashii manaa qabdan shaashii keessan miicitanii qulqullina isa qabuun fayyadamuu ni dandeettan shamarran keenya jechuudha. Dibanni kun warroota biyya alaa keessa jiran qofa osoo hin tahin warroota biyya keessa jiraniif illee hedduu barbaachisaadha. Akkuma sitti argitan reef isiniin jedhee jira. Harcee boqqolloo maankaa sadii ni dhiyeeffanna bishaan burcuqqoo tokkotti naqannee kurraa jechuu akkuma nama aannan kuruutitti achi booda ammoo meeshichuu mareef kana itti affeelle yookiin kana itti oo'ifnetti finnee na'ina. Akkuma yeroo hedduu isin barsiisee harka keessan osoo irraa hin fuudhin yookiin ammoo tuyyuu osoo harka keessan irraa hin deebisin ibiddarratti hanga inni ol fudhatee akka kireemaa ta'utti sakandii 5 illee harka keessan irraa fuudhuun qabdanii asittis waliin geettanii achitti na'itanii achitti illee maan kan yookiin haxumaa xiqqaa isaatiin osoo harka irraa fudhatiin sirritti kurtanii sirritti waliin dhooftan jechuudha. Sababbiin isaa harceen boqqolloo daakamaan kun kan Afrikaa bitamu hin bareedu yookiin kireem amma argitan kana nuu hin tahuu jechuudha. Meelaala akka inni itti bareedu dibata fuulatiifis tahee namoonni
alaarjikii adda addaa fuula keessan irraa qabdan yookiin ammoo hassasiyaa fuulli keessan qabu kana qofa osoo hin tahin namoonni fuula keessan qaama keessan mushurraan keessattuu namni abbaa manaa irraa fagoo jiru kan amma abbaa manaa keessan bira deemaa jirtan shamarran keenya kan biyya ala yeroo biyya galuu heddan haala kanaan iskraappii shaaworii keessanii yeroo shaaworii seentan fayyadamuu ni dandeettani. Inni kun rifeensa qofaaf osoo hin tahin qaamaaf kan amma argitan kun haala kanaan qaamattis fayyadamuu ni dandeettanii garuu kan amma hojjetaa jiru rifeensaa fi haala kanaan erga kireema harjee boqqolloo yookiin nashaa isa jedhamu afaan arabiitiin hojjetannee geessannee itti naqannee jechuudha. Kareef jalaa dhimbiimne kana waliin geenne waliin dhooyna. Asirratti kan sirritti isin hubachiisee isinitti himuu qabu namoonni barbaadan killee takkitti yoo qabaattan itti godhuu ni dandeettanii. Asirratti ammallee kan sirritti isinii hubachiisuu barbaadu dibanni kun firiijii keessa guyyaa 10 ni ta'a jechuudha. Torbaan keessatti al lama yoo dibattan guyyaa 10 keessa gizee 3 yoo dibattan guyyaa 3 guyyaa 10 isinii ta'a. Dibanni har'a hojjettan kun guyyaa 3 dibachuu ni dandeettan jechuudha. Sirritti garuu wal fudhachiisuun keessan dirqama. Asirratti kan sirritti hubattanii beekuu qabdanii wantoota amma hojjetame kana qofa firiijii keessan malee fakkeenyaaf killee itti dabaluu ni dandeettanii yeroo dibattan zayitolee yookiin ammoo qibaatii bishaanii qibaatii akka ejersaa zayitii zayituunaa akkasuma ammoo zayitii kokinaatii sammalee zayitii boqqolloo akkasuma ammoo zayitii qobboo itti dabaluu ni dandeettan garuu firiijii wajjin kaa'uu hin dandeettan irraa hirrifattanii isaanii biraatitti akkasitti itti dabaltanii firiijii keessan jechuudha. Kaafee dibat kaayattanii kaan ammoo walitti haala kanaan itti dabaltanii killee itti daatanii dibattan. Kanaaf namoonni ammoo qaama akkamitti iskraappii fayyadamna jettan gattaa isaa jalaa bahisan jechuudha. Haala kanaan qaama keessanitti dibdanii daqiiqaa 25 hanga 30 irra tursiistanii qaama keessan irratti riidanii iskraappii gootanii ni jechuudha. Kana inni iskraappiin kun sagam tura kan jettaniif rakkoon qabu guyyaa 5-6 taa'uu ni danda'a firiijii keessa yookiin tallaaja keessa. Firiijii jennaan shamarran keenya kan biyya arabaa jiran isa fireezara gubbarraa osoo hin tahin ka jalaa kan nyaanni keessa kaa'amu san kan jechuudha. Qaama keenya addeessuufis tahee laaffisuuf aangoo harka keenya morma keenya kan nu gurraachatee akkasuma immoo kofa keenya lamaan jiddu qaama keessan guutuu jilba kana jechuun har'uma dibadhee har'uma adda addaa osoo hin tahin yeroo hunda hordoffii gootanii yoo dibattanii jettan isinirraa kan balleessuudha. Itti aansuun rifeensa keenya akkamitti dibannaa akkamitti nu laaffisaa daddafee nu dheeressa warri jettaniif daqiiqaan jalaadhumaa waan jiruuf isinittis dheeressuu hin barbaadu. Galgala yoo barbaadan dibattanii ganama dhiqachuu jechuudha. Namoonni ammoo akkasitti isin hin danda'amne sa'aatii 3 hanga 4 ofirra tursiistanii ofirraa dhiquudha. Dibata kana haala kanaan itti fuftanii fayyadamtan taananiin baatii 6 keessatti jijjiirama bareedaa tahe laafinsaafis tahe dheerinaaf kan argitan. Garuu wanni ani sirriitti isinii dhaamuu qabu adada dhiqattanii geessitanii kireema rifeensa keessanii dibata jechuudha. Akka daaksii, kokinaatii, abukaadoo dibattanii ishimtanii borumtaa mootu filtanii bifa haarayaan bareechifachuu akka barbaadanitti ni dandeettanii. Horaa bulaa turtii gaarii namni hundi keessa waliif qoodaa. Mallattoo sabskraabii tuquun dagatina fayyaan faaya Oromoo.